baay'een gaafii garagaraa na gaafachaa jirtu. Waggaa tokko taa'ee waggaa tokko xumuree galuu mana jijjiirrachuun barbaada. Akkasumas immoo waggaa 2 xumuree ani galuu hin barbaadu, dabalachuun barbaada. Madaamiin biyya garuu maallaqaa mindaa 1,000 qofaa isaanii ol siin dabalu naan jettee. Ani immoo waggaa 2 xumuree galuun barbaada. Garuu madaamii kiyyan sodaadha. Viidiyoo kana immoo hojjedhee ture hin dhaggeeffannatti fakkaate. Akkasuma ijoolleen baay'een gaafii akkanaati jechuudha kan na gaafattanii. Walumaa galatti gaafii keessan viidiyoo kana keessatti argattu. Isin viidiyoo laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti dhaggeeffadha. Ijoollee baay'ee viidiyoo ani hojjedhu dhaggeeffattanii gizuma ani viidiyoo gadhiisu gaafii qofa na gaafattu. Adaraa keessan viidiyoon ani isin hojjedhu viidiyoo san keessatti waa baay'eetu jira. Baay'ee jechuudha. Wantoonni ani dubbadhu keessatti wantoota gaafii isinitti ta'e irraa deebii argachuu dandeessu jedhee kanan yaadudha. Anis immoo viidiyoo bifa tokko hojjechuun gaafii bifa tokko hojjechuun baay'ee natti ulfaata. Maaliif viidiyoo san maxxansee odoo hin jiru gaafuma san immoo viidiyoo biraa irratti hojjechuun an akka kootti natti ulfaata. Meesin bakka kana kiyya bu'aa ilaalaa isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti obboleettii keenya nama lama obboleettiin keenya tokko mana tokko waggaa tokkoon hojjette. Garuu immoo mana biraa tan jijjiiradhee mana biraa hojjechaa jira. Amma waggaa tokko fixuufan deemara. Garuu immoo hojiin isaanii ni ulfaata. Ammatti mindaa gaafadhee naa dabalu kan jedhu. Akkasumas ijoollee baay'ee waa'ee mindaa dabalii irratti na gaafachaa jirtu. Ijoollee baay'een immoo waa'ee biyya galmaataa irratti na gaafachaa jirtu. Ijoollee haarootti dhuftan wantoonni baay'een isin hin beeknee fi icciitii baay'een isin hin beekne hedduutu jira jechuudha. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa obboloota koo biyya lafaa kanarratti jireenyi biyya lafaa qormaataan kan guutamteedha. Biyyi lafaa kun jireenyi ishii osoo 10 guuta jettee ifaajjuu 10 hin guutu tasallee 9 teechi jechuudha. Biyya Arabaa keessatti maallaqni biyya Arabaatii argannu kan guddaa argatus kan xiqqaa argatus yoo beekeetti fayyadame malee yoo beekeetti fayyadamne baay'ateef immoo bu'aa siif hin buusu jechuudha. Xiqqaasu yoo beekametti fayyadame iddoo guddaa siinii bu'uu danda'u. Akkana yoo isiniin jedhu ijoollee baay'ee yeroo ana biraa birrii 1,000 ture. Jalqaba akkan dhufeenanii mindaan 1,000 qofannaa kaffalama ture. Amma garuu galata waaqayyoon aga 1,500 ol siqeeraa jechuudha mindaan koo. Kana jechuun akkamitti mindaan kun sii dabalame? Walee mindaa kana akkamitti sii dabaluu danda'anii jettanii yoo na gaafattanii inni mindaan naa dabalame tokkoffaa amala kooti jechuudha. Ani biyyatti amalanyaadha. Nan tuqinaan jedhaa akka qeerransaatti dammaqa ture. Biyya Arabaatti garuu amala sareen qaba. Na arrabsan, natti dubbatan, na ajajan waan fedhan ishii malee hin biinna biraan jiru. Natti dubbatan zimii malee deebiin hin jiru. Akkasitti nama hojjechaa ture har'a ga'ee har'a garuu waleen obsa san keessa dabartee nama keessa dabartee muyyuu miidiyaa hojjettu taateerti jechuudha. Kana wanni isiniin jedheefi amalli gaariin afaa gaarii caala. Afaan gaariin afaa gaarii caala. Yeroo baay'ee madaamiin namoota ishiitti muuka'uu fi ishiitti muufatu hin jaalattu. Yeroo hundumaa gaariis tolaas badaas bifa gaarii fi fuula gaarii qofa sirraa barbaaddi. Anamma yeroo hundumaa madaamii tiyyatti nyaara siin guuru fuula siin badu. Yoo ishiin naa jettu ishii yoo ishiin natti ishii birmatti kokkolfee giiftiitoo bushuruqeetoo jechaani hojii ishii maaragaan hojjedha. Isaan immoo amala kana ilaalanii amala kiyya haala kiyya ilaalanii xaba godhanii na qabatan. Madaamiin takka akka ati hin galle akka ati ishee bira teessu yoo barbaadde atis amala kee tolfadhu hojii harka keetii bareeffadhu saniin boodatti mindaadhaa oduu ati hin gaafatin gaafa waggaa kee fixxee ofii sii dabalu jechuudha. Nan galaa akka jettuun hin barbaadan. Egaa ijoollee baay'een immoo galuu feetanii madaamiin tiyya hin galtu naan jetti warroonni jettanii jirtu. Madaamiin teechanii ati galuu fedhii qabaatte kontiraata dirqamni biyya Arabaatitti galuun si cinqu waggaa 2 qofaadha. Waggaa 2 kee fixatte taanaan dirqama tokko hin qabdu. Dhugaan isinitti hima dirqama tokko hin qabdan. Yoo nan taa'a jettanii farramtan immoo kan farramta san fixuu dirqama qabdu jechuudha.
Yoo waggaa tokkoon ta'e waggaa tokkicha san fixuu qabdu. Waggaa lama xumurattanii waggaa tokkoo dabalattan waggaa tokko san fixuun dirqama. Yoo waggaa lamaan farramtan waggaa lamaa san fixuun dirqama. Kana sirriitti beekuu qabdu. Maallaqa baasaniiti qaamaan kasii hojjetamu jechuudha. Egaa gaafii gara obboleettii keenyatti yoonan si deebisee waa'ee mindaa irratti mindaan biyyoota arabaa keessatti jaalattee jibbitee waggaa lama oduun xumuriin neeraan takkasiif hin dabalama. Waggaa lama oduun xumuriin mana tokkotti waggaa tokko hojjettee manni sussii ta'uu baate yoo qayyarattee mana biraa galte akka addisiititti galta mana isaanii. Akka addisiititti gaafa galte ammas waggaa lamaa xumurti mana sanattis mindaasiif hin dabalamu. Kunis seerota biyya arabaati jechuudha. Yoo madaamii gaarii taate yoo madaamii immoo amala gaarii fi haala gaarii kan yaadni ishii hilliinaan ishii gaarii ta'e kan waaqa sodaattu haraam kan jettu kan haraamii sodaattu boru maalan ta'a jettee kan sodaattu ta'ee si dabaltee dhalatti madaamiin biroo hojiin ishii baay'achuu dhiisee oduu mataa irratti gadi si roobe waggaa lamaa xumurtutti neeraat akkasiif hin dabaltu. Kana sirriitti beekaa. Yeroo ammaa kana immoo arabdoonni baay'ee iyyummaan itti nammeera. Dhugaan sinitti himaa Arabni ani duraan beekuu fi arabni ani amma beeku garagara. Ani duraan gizee ramadaanaa jechuudha. Baatii ramadaanaa hadiyaa yookaan sixootaa jechuudha. Birrii 200 haga 300 haga 400 nan argadha. Bara kana garuu birrii 10 hin arganne natti illee kolfina guduman ta'e nan kasaare kisaaraa jechaan gale edaan iyyooman. Kanaaf isin jedhu iyyummaan itti galteerti walumaa galatti jiratti. Akka duraanii san hin qabanii jechuudha. Akkuma biyyoota Itoophiyaatti jireenyi qaala'e asitti illee jireenyi qaala'ee jira jechuudha. Eegalee innaa hoo amma isaan obboleettiin keenya takkas waggaa lama fixee jira. Mindaa garuu siif hin dabalu kanumaan hojjettanaan jettee mana laman hojjedhaa ijoollee 12 qabdi kan jettu. Ijoolleen mana lama hojjettan. Ijoolleen mana lama hojjettanii ati kan biyyarraa dhufte mana tokko qofa hojjechuuf isintu of kabachiisa. Isin mataa keessatti of kabachiisa. Manni lammataas yoo hojjettu yoo si herreeganiin alatti yoo kaffaltii si herreeganiin alatti hin hojjedhu jechuun mirga guutuu qabda. Seerri mana lama hojjedhu siin jedhu siin jiru. Inni lammaffaa erga ishiin mindaa siin dabalu jettee ani garuu kana sirriitti sirraan beeku warroota biirootti dhuftee san dawwaltee waggaa lama xumureera garuu galuun barbaadu mindaa dabalan barbaada jettee gaafachuudha. Warroonni biiroo yookaan mana sii jijjiiruu danda'u yookaan mindaa sii dabalchiisuu danda'u jechuudha. Yoo ishii sidiitti furmaata sii fiduu isa kanadha. Ati lakki akkuma tokkoon itti fufee hojjedha yoo jette hojjetta. Lakki 2,000 itti fufee hojjedhu yookaan biirootti dawwaladhee tanan mana jijjiirradha yoo jettis dandeecha. Lakki biirootti hin dawwaladhu biyya galee ji'a tokko maatii hoolaalee saniin booda deebi'as yoo jette ni dandeecha jechuudha. Kuni situ maraxata jechuudha. Situ maraxata isa kana akka hordoftoota kiyyaa mindaa daballi irratti immoo waggaa lama doon xumuriin mindaan hin dabalamu. Waggaa lama xumurtan taanan immoo jaratti mindaa dirqama dabalsiisuu qabdu jechuudha. Lakki yoo jedhan yoo galtee ji'a lama biyya teessee deebite bar 1,200 dhufta jechuudha yeroo ammaa afaan biitti taanan. Garuu biyyoota arabaa keessaa hojjettan afaan barachuu yaala. Afaanii fi nyaata barachuu yaala. Anamma mindaa koo kan naa dabalchiise tokkoffaa afaan beekuu kiyya lammaffaa nyaata hojjechuu beekuu kiyya. Nyaata keessattuu wantoota akka biisa, foxaayir, minaaminni kun salphaadha. Yoo barbaadan lixii akkamti bukeechi ta'uu naan jettan viidiyoo isinii hojjechuu nan danda'a jechuudha. Lixii daqiiqaa 15 keessatti isinii bukaayee biisa fi shaawurmaa mirxii ta'eetoo isinii hojjetamuu danda'u. Anamma faamilii kana hunda keessa jechuudha. Yoon hojjedhu lixii, foxaayira, geemaatii, shaawurmaa, minaamina kana fuudhanii deemu. Kana alaa fiddan malee manatti hin hojjenne jedhu yeroo baay'ee hojjechuuf miti dhugaan isinitti hima jechuudha. Bakka lixiin naa ba'a. Yoon bukeechuu naa ta'a, naa ba'a. Yeroon hojjedhu bakka buskuutii ta'e naa ba'a jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaadha. Kanaaf harka keechan bareechaa. Mindaa gaarii argachuuf amala keechan bareeffadhaa. Harka keechan bareeffadhaa. Saniin booda immoo birrii sinnaa kennitan Itoophiyaa yoo deeme homaan hojjetu. Itoophiyaa keessatti jireenyi baay'ee humnaa ol qaala'ee jira. Kanaafuu mindaa akkanaa dabaltanan barbaada jettanii gaafa waggaa lama xumurtan mindaa keechan 100 yookaan 200 dabalama jechuudha. 1,200 sinii godhu waggaa sadaffaa yoo qaxxaltan.
Tokko tokko 50 jechuu danda'u. San diduu danda'u. Kan immoo haala Saa'udiitiin isinitti himaa jechuudha. Haala Saa'udii Arabiyaan isinitti himaa. Ani amma Saa'udii Arabiyaa waggaa meeqa fixe seetan ijoollee. Ani asitti hafe abbaan manaa kiyyaa fuudhuun oolu kan bira. Yaa Rabbi waggaa shaffixeen jaaffaa keessan jira walumaa galatti. Waggaa jaaffaa keessan jira. Yaani waggaa 2,100 nuun hojjechaa ture. Laala. Ergasii waggaa 2 booda immoo waggaa 4tu jira. Waggaa 2,200 naa dabalanii walumaa galatti 1,500 naa kaffaluu jechuudha mindaa koo. Kana fakkaata. Kuni kontiraata taa'een. Ijoolleen gizee san badi hojii dandeecha. Maalii dandeecha naan jedhan har'a hojii dhabanii urfa keessa rakkachaa jiru. Dhugaan isinitti himan hojii dhabanii keessa darbanii waan nyaatan aga dhabanii dirasii ga'anii baay'ee rakkoo keessa jiru. Odoon gizee san isaa wajjin badee tokkoffaa hojjedhee bakka garaa kun ga'u. Lammaffaa amma kan birrii 1,000 saniina dideen waggaa 3,100 hojjedhe ijoollee waan sin garra. Waggaa tokko. Waggaa 3 erga fixeen haa dabalame si jammar mindaan. Bakka xiiqayee 1,000 hojjedhe 1,000 kanaa kaffalumu sanii waan guddaan hojjedhe jechuudha biyyatti illee. Sammuu kana qabaadha. Birrii osoo hin taane birrii xiqqishuu san akkamittan hiikeetoo itti fayyadama jedhaati sammuu kanaan birrii sanitti itti fayyadama baraa malee guddatee fi miliqasii fayyadu. Xiqqaatu guddaa sii ta'a jechuudha. Na ani yeroo sanitti akkasittiin taa'ee ijoolleen hadha na biraa badan biyyatti waan godhannee asitti jireenya gaarii hin jiraanne ji'a 2 yoo hojjetan ji'a 3 lafa taa'u mee ilaala jiini 3 sun tola lafa ba'a. Waleen garuu kinoo har'a birrii furdaa argachuu irraa jecha warroo mindaan anarra gola madaamii taa'ee argadhu kun warri alaallee haganuma argata yeroo ammaa kana haganaayyuu dhabee 1,400 1,300 nu hojii dhabanii warroota rakkachaa jiratu jira sa'aatii kana. Kanaaf obboloota koo warroonni ala ba'ee tanan birrii guddaadhaan hojjedhan dhugaa isiniin jedha 2,000 birrii 2,000 ala hojjechuu irra 800 kontiraata hojjechuu filadhu. Kan caalu isa kana jechuudha. Egaa akkasi gaafii keechan hundaaf deebii argattan jedhee yaada. Seenaa kootii fi haala koo wanni isinii kaaseef immoo waa baay'ee irraa barattu jedhan. Yeroo baay'ee ani namarratti hundaa'ee miti kan viidiyoo hojjedhu. Seenaa namarratti hundaa'ee miti kan viidiyoo hojjedhu. Ofirratti hundaa'ee tanan of ta'ee tanan jechuudha. Viidiyoon ani hojjedhu of ta'ee tanan malee nama fakkaadhee nama ta'ee jiraachuu hin barbaadu. Akkasitti of ilaalaa. Ani eebelu ta'ee hin jiraadha osoo hin taane walee ta'ee hin jiraadha. Akkasitti of ilaalaa isiniin jechuun hordoftu. Takiyyaa kana fakkaata mana kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Egaa gaafii biraa soo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessa. Gaafii isin gaafattan immoo yeroo isaa eeggatee haala isaa eeggatee duubaa fi fuuldura isaa eeggatee isinii deebi'a gaafii keechaniif deebii quubsaa ta'edha kanan isinii laadhu. Akkasii isiniin jechuu jaaladha waan wajjin turtaniif galatooma hanga viidiyoo biraatiif walitti deemtee turtii gaarii isiniif